Tolega deebi'ee dhufee jira shamarka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya video lammaffaa waraabuu kooti channel kana faaraa warri taate subscribe godhaa gara maatii keenyaatti makama mudannoo ko isiniif himee ka'een amma immoo waan amma har'aa dhugaa keessa koona nyaatu jechuudha waan tokko isiniif himuu barbaada jechuudha. Seenaan dabarse Beirut keessatti jechuudha. Darbee har'a akka seenaatti naasaa jira jechuudha. Otoo yeroo sana lubbuun koo darbee jechuudha. Ani har'a irraanfatameera. Firoonni koos obboloonni koos haati koos firoottan koo hundumtuu na irraanfatanii lafa kanarraa badee ture jechuudha. Garuu akka Waaqayyootiif akka Rabbiitiif amma har'aa jiraadhee kunoo waan baay'ee argee jira jechuudha. Guyyaa du'a kootii guyyaa du'a keetii namni tokko namaaf hin beeku Waaqayyo galmee isaa irratti barreessee jira jechuudha. Dhibamaan namni dhibameef hin du'u namaan ari'atameef hin du'u namaan reebbameef hin du'u namaan cunqurfameef hin du'u jechuudha. Bara 2000 yeroo viidiyoo kosa paartii tokkoffaa irratti dubbadheera. Paartii lammaffaa kanarratti immoo isa dura kolfame fataatti jedha jedhee isin gadhiise jechuudha. Isa kana garuu kana isinis dabarsuu dandeessu anis immoo waan baay'ee dabarseera jechuudha. Ani dhaloota kootti rakkina argee hin beeku galata Waaqayyoo. Sababbiin isaa kan natti yaaddee na guddisee Waaqayyaa toluuti haadhuma kootii jechuudha. Ergan immoo haadha koo biraa baay'ees immoo waa'ee rakkinaas waa'ee jireenyaas hin beekun ture. Gaa'ela keessa ergan galeetiin waan jireenyaa erganaa galee jechuudha. Gaa'ela keessa ergan galeetiin waa'ee jireenyaa naaf galee jechuudha. Rakkinni illee maal akka ta'e bare jechuudha. Malee hin beeku jechuudha. Garuu Beirut keessatti daa'imummaa kootan deemee waggaa har'a bara 2000 akka Itoophiyaatti jechuudha bara 2003 wayitiin deeme jechuudha daa'iman ture jechuun nama yaada naanneffate tun ta'in nama yaada naanneffate miti jechuudha daa'imummaan nan gadhiifne jechuudha amma ka'anii asii Beirut paaspoortii koo ergee naa xumuranii na fudhatanii yoo naqu Walaayittaa tokkotu mana jira jechuudha. Walaayittaan suni isaan faana wal bartee, afaan bartee, mana bartee waggaa tokko turteetti. Ishii fi afurri koo fi afurri ishiitu walitti galuu didee jechuudha. Walaayittoonni egaa akkuma beektani walaayittoonni jechuudha rakkisaadha jechuudha. Niitii faanas akkan walitti dubbannu hin barbaaddu. Ishiin bichaan akka ishiin taasiftu barbaaddi jechuudha. Ishee waggaa tokko ji'a 9 wayii teesse jechuudha walaayittaa suni ji'a 9 bira teesse isaan bira jechuudha. Ani garuu aaraadha jechuudha. Jarri sun bofa lama qabu. Bofa lamaan sana saaxinii keessa kaa'u. Yeroo bofti sun ka'u wanti laataniif hin jira. Yeroo inni ciisus wanti laataniif hin jira. Yeroo ciibsuu barbaadan waan laataniif qabu. Yeroo kaasuu barbaadanis immoo waan laataniif qabu jechuudha. Yeroo waan qoricha sana waan nyaatu sana kennaniif jechuudha. In ka'a jechuudha. Yeroo immoo waan ciibsu sanas kennaniif hin ciisa laxxee jechuudha. Saaxinii tokko jira. Saaxinii sana fuudhaa lafa kaa'uun jedhu. Saaxinii sana ani fuudhuun dide jechuudha. Intala tokko qabu dhiiran jettanii dubaran jettanii furdoodha. Araqee ana tanatan mana qabdi kifilishii saroota 3 qabdi saroota 3 sana araqeedha kifilishii taa'u gadin baan jechuudha kutaashiitii gadin baan saroonni 3 suni jechuudha yoo namni saroota sanatti siqqee jechuudha baay'ee aarti jechuudha achi kutaashii yeroo axaddaanu surreem tokko qabdi surree qaqqabdi garuu surree tokkitti hidhatti Shaamaadha jechuudha surreen shi jechuudha. Shaamaadha surree sana miicin alkan miicineefitu yeroo shirraftee guyyaa ganama kaatee fudhatti jechuudha. Yeroo iddoo ta'e deemtu galgala beektu gaasni akkatti isaan ba'anii
galgala yeroo deemuudhaaf kaatu surree ishee fuudheeni anumatu fuudhe jechuudha. Fuudhee uffata keessa badeera jechuudha. Achi barbaadeen dhabde iddoo keenyuuf sana hin dhabdeen barbaadeen dhabde kaatee kutaan keenya iddoo ciisicha keenyaa dhufte jechuudha. Nuti sa'aatii meeqaan ceemna sa'aatii meeqaan kaana? Ganama sa'aatii 12 kaana simbirri cuucutu innaa jettu. Halkan sa'aatii 4 ciimna. Sa'aatii 4 sanatti amma sa'aatii 4 guututti hojii kee akkanaaf akkan hin jiru. Misaa amma na kuno kan isaanirra godhanii iddoo biraatti hojjetama. Misaa mana keessatti hin hojjetamu. Firiijiin duwwaadha. Ammuma jiruutti qollofuu jechuudha. Kan qoonqoon nu waade jechuudha. Kan qoonqoon nu dhahe jechuudha. Ishii marganne sana qaccaqac gooneet hojii keenyatti kaana daqiiqa 5 hin teessu jechuudha misaarra. Daqiiqa 5. Viidiyoon mana kutaadhaan jira jechuudha. Kaameraan jechuudha. Garratti fintisheetti arrafattu hin jiru. Kan jilbinu oollate kan ila waan goonu dhabne jechuudha. Dhaqnee ciibna jechuudha. Yeroo ciibne hoo isayyuu ganaa ergaa siifachinu ergu. Yoo uffata dhaban oo fiiganii dhufanii nu fuiganii dhufaniitu asirratti nu qabaniit kokkee keenya gubbaarratti nu qabaniit intala ishii sana baay'ee ishiin barteetti afaan barteetti ishiin tuqanaana ana asaqaayau jechuudha. Guyyaa tokko egaa shaamaa sana surree ishee dhabdee kootu naa kenneennaan afaan wallaale jechuudha. Achumaan ana bikibbik bilisbeele kukkutee tani sigatattee jechuudha. Qoshaashaatti sinaqee sigataan jetteet maskootii irraa na darbachuudhaaf akkatti kokkee koo qabdee jechuudha. Kokkee koo qabdee na darbachuudhaaf maskootii gubbaa na geessite jechuudha. Achumaan mucaan obboleettii ishii tokko xiqqoon tokko jirti duubaan dhuftee boochee waaqumatu naa fide mucaa sana jechuudha. Achumaan na gallakkisteet ishii qabuu dhattee jechuudha. Mucaan hin kufteetu asiifachi dubbiettu. Achi na gallakkiste gaafa lammataas immoo saandushii waan ta'eef firiijii keessa saandushii sana dhabde jechuudha. Ilaala silaa firiijiin qulfii dhuguma ta'ee waan kun beeku xiyyitii fuutee dhufte gaafsana jechuudha. Isa dhugaa waaqaati. Sodaadhee goolladhee jechuudha. Bakka mana kanatti du'a hin ba'u jedhee murteeffadhee jechuudha. Achiin xiyyitii baattee dhufte jechuudha. Xiyyitii baattee dhufteetoo akka jettee as bayi koottu as siqii naan jette. Koottu naan jilbeeffadhu naan jette. Nan jilbeeffadhe dhaqeen. Na rukuchuudha akkanatti ishii godhatu ishiidha wanti isa millaanci isa banatu jechuudha. Sareen duubaan dhufteetti rarraate. Sareen humti ishii jechuudha. Achumaan saree akkasitti garagaltee ilaalteet na gallakkisteet aannan deeme jechuudha. Nan baqadhee tanini kutaa koo galee cufadhee dhaabtaa'e jechuudha. Gaafa sana akkasittiin deebitee jaarsa dulloomaadha abbaan isaanii jechuudha. Jaarsatti dhaqee maddeen akkasii nagaggeessaa biiroo nageessaannaan dhiisi bakka dhiibne irraanii ishiin fidanii dhiifama na gaafachiisanii jechuudha. Gaafa sadaffaas immoo shaayiidha akka bishaan buufatteetti shaayii ho'aa maashina keessaa buufatte akkasitti fuula kootti na gannatte jechuudha. Maal akkan godhe garuu waan numti kun beeku har'ayyuu himachuu hin danda'u jechuudha. Maal akkan ishii godhe jechuudha. Anumaan godhe jechuudha. Inna wanti nan hin taane hin jiru. Obbolaa lamaanii lachanuu isaanii naasaqaayya'u turan. Amma gaafa tokko egaa sagana bishaanis natti naxxee xiyyiitiinis natti kaatee fooqirraas na darbachuu na geessiteetti. Isa gaafa tokkos immoo isa gaafa dhumaa mana isaaniitiif bahu jechuudha. Hundumas bakka akka sareetti nama waamu jechuudha. Yakalib na isin jedhu. Ushaa kootu isin jedhu. Saree kootu isin jedhu. Akka sareetti si waamu jechuudha. Namatti fakkaata. Acheen gaafa tokko immoo mucaa totoo asiifachi fiigduu hin kuftee jechuudha. Mucaan maa boochee jedhanii anis akkuma isaanii maa hin beeku fiigee man dhaqee jechuudha. Akkuma isaaniin fiigee dhaqe. Mucaa ijoollee isaanii waa tokko boonyaan sumatu waa godheedha. Mucaan boonyaan anis akkuma isaaniin fiigee dhaqe. Irru qutte jedhiiti natti garagalu hundi isaanii. Na bubbuti hundi isaanii asiifachi na bubbutanii. Mucaan homaan taane booche malee jechuudha. Lafuma kufte. Innaa sana jechuudha dhugaa warra akka koo abdii kutattanii
keessuma madaamiin keessan isin rakkistee warri manaa akka sareetti isin waamanii akka sareetti isin galammatanii biddeen isinitti kennan gadi isinii bu'uu dide innum tarkaan akka isaanii isinitti kennan nyaadha ani isinitti kennamne meeqa ofirra laaltanii nyaattu meeqan ofirra laalaa nyaadhan isuma isaanii naa qunxuranii naa kennan isuma isaan nyaadhu jedhanii taa'ii nyaadhu jedhanii sa'aatii daqiiqaa 15 naa kennan daqiiqaa 10 naa kennan meeqa ofirra laalaa nyaanna jechuudha. Sini galee meeqa ofirra laalaa nyaadhan. Intalli ishiin sun itti barteetti. Afaanis barteetti ittiin dubbatan. Amma gaafa sadhumaa gaafa mana isaanii ba'u jechuudha. Boofa fuudhiitii achi gubbaa qumsaaxiniin tokko jira achirra kaayinaan jedhani. Arruma nan du'a malee bofuma kana fuudhee saaxinii gubbaa hin kaa'uun jedheen jechuudha. Innaa suuraan ka'anii waan xeelaatuuf suuraan ka'uudhaaf. Namoo galchanii kaanii waan ta'een cibsu jechuudha. Arruma kana ani fuudhee umachirran kaa'uun jedhee didee nan kadhadha baay'ee kadhannaa jechuudha. Naan morma jechuudha fa'urri isaanii hundi isaanii naagaluu dide walii jechuudha. Mucaashiin suni maal godhummoo damoosa jechuudha. Damoosa. Intalli ishii walaattaan sun ittiin of bituu jettee ittiin jaalatamu jettee damoosa ishii ji'a ji'aan nuu kennu. Ji'a ji'aan jechuudha. Ji'a ji'aan nu farramsiisanii nuu kennu. Nu farramsiisanii tusayyuu. Nu farramsiisanii nu kaasaniit nu kennanii ka'aniit fidaasanii keenyaa. Intalli ishiin sun ittum kenniti jechuudha. Ani garuu lakki abadaan. Ani maatii haadha dadhabduun qabaa haadha koon gargaaraa. Kanaaf haadha kootu barbaada natti kaatee haati koo isin biran kaawwadhu jedheen dide. Kanaaf na qaban jechuudha. Intalli ishii walaattaan sunoo achuma farramtee fudhatteetti deebisteetti kenniti jechuudha. Kan waggaa tokko kan ji'a 9 hojjette munuunsaa isaanuma bira jira jechuudha. Gaafa dhumasaa waan ishiin taate hin beeku. Ani gateetan hin biirootti nageessa hin biiroon na qaxaqqa. Wallollee biiroo nageessan biiroon lakkatti qabee girgiddaan na reebe jechuudha. Girgiddaan na reebe biiroon rakkoo koo naanu banne jechuudha. Biiroon qabiitii na tumika girgiddaadhaan mataa koo girgiddaan na reebe. Achiin uma darba booyee achuma na deebisani. Ji'a tokkomoo ji'aaf torbee lama taa'een hin hojjedhu jedhee nyaachuu nan dide dhuguu rafi irrafuu taa'in taa'uu nyaadhu dhugi hin dhugu uffata hin uffadhu dhiqadhu hin dhiqadhu guyyaa lama akkatti taa'aa oolee bulee jechuudha. Akkanumatti taa'aa oolee bulee jechuudha. Akkanumatti nyaachuu dide dhuguu maaliif jireenyaaf abdii kutadhe jechuudha. Mana sanatti du'aa bofti sun isaalee na liqimsan se'an. Niitiin sun na ajjeestiin se'an. Kanaaf hin barbaadu een dide jechuudha. Nan dide. Achiin jechuudha namichi achumatti jaarsa fudhatanii galan ijoollee hamti isaanii jechuudha mucaashiin tokko jaarsa fudhattee achi galtee achumatti wal fuudhanii achuma deebisanii galanii jechuudha. Jaarsi ishii ka'e bakka isin geessaa uffata keessa sabbadhunaan jee uffata Itoophiyaa fuudhellee narraa fudhatan jechuudha. Uffanni mana sana guute lafa akkatti lafa jira jechuudha. Uffata bituu hin gatu jechuudha. Garuu uffata Itoophiyaadhaa fuudhee dhaqellee kan kootettee niitiin narraa sabasabdee fudhatte jechuudha. Argitanii narraa fudhatte jechuudha. Akkasittiin dabarsee gaafanii mana sanaa ba'uu jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa ani na darbasee lubbuun koo sin jiraatee biiroon immoo lammata na reeba na ajjeesasee na darbaa akkanattiin guddadhee nama ta'ee galee biyya koo gaafan biyya koo galu wishsma safuun jedhe bakka lammata biyyaan ba'uun jedhe jireenyi immoo gaa hin danda'amu deebi'ee mammoo deemee jechuudha Dubaayee. Beeruut akkasittiin naasa qaayyaate beeruut otoo deemi'anii labbirrii miliyoona meeqanatti dhangalaasanii beeruut hin deemu jechuudha. Biyya kootti beelee dheebodhee rakkadhee jiraachuu na ooyyu malee hin deemu jechuudha. Warri beeruutii akkatti rakkattan warri manuu namaa jirtan iyyuu rakkattan waaqayyo bichaan uumaan keessan isinaa gargaaru. Ani nan beeka nan hubadha namaaf. Kanaan sinin jedhaa laayikinaa tuqaa nagaatti turaachaawu.